Waan targa ulaan gibir kaffalu gadaana qarshii ittiin jalqabnullee gadaana. Biyya Oromaa jiraattan yookaan ammoo biyya keessa jiraattan hojiiwwan qarshii gaggaarii irraa argachuu dandeettan akkasumas immoo qarshii muraasaan jalqabuu dandeettan. Isin biraan gahuuf deema egaa gaaffii namoota hedduu kan ta'e akkamitti gara biyyaa yoo galle qarshii hamma kanaa qabadhee maal hojjechuu danda'a hojii kana immoo akkamitti hojjechuu danda'a bu'aan isaa maal fakkaata gaaffii jedhuu fi guyyaa irraa deebii waan isin ta'e isin biraan gaa isaan alatti immoo hojii tajaajila amma hojii oomisha irratti hojjennu yookaan ammoo hojii tokko binnee meeshaa tokko binnee yoo gurgurre immoo hojiiwwan akka ogummaa irratti hundaa'anii yoo fillee ogummaa sana hin qabne ijoollee ogummaa sana qaban namoota ogummaa sana qaban hojjisiifni fakkeenya mana rifeensaa kan shamaraa haa ta'u kan dhiiraa haa ta'u mana meekaappii haa ta'u geemzoonii ta'u hojiilee akkas akkasanii yoo hojjenne bu'aan isaa maal fakkaata qarshii hammamiin jalqabuu dandeenya isatu gaariidha moo meeshaa binnee gurgurutu gaariidha moo meeshaa oomishnee kan gurgurutu irra bu'aa qaba kan jedhu guyyaa har'a deebii waan isin ta'a jedha yaada guyyaa har'aa sin biraan gaa Ibrahim jedhamu roon yeroo jalqabatee garuu YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama YouTube channel kanarra wantoota jireenya keessanii wal qabatan akkasumas immoo qarshii harkarra qabaatan hojii hojjechuu yoo sarara keessa ta'e namoonni gara biyyaa dhuftanii hojii hojjechuu barbaadan gara biyyaa biraa deemuu barbaadan biyya biraatti gara biyyaatti galuu barbaadan meeshaalee qabatanii galuu barbaadan hammamtu akkasiin eeyyamamu wantoota kana fakkaatan wantoota waan jireenya keessanii wal qabate YouTube channel kanarra argattu waan ta'e subscribe godhaa hamma ana fayyadu caala isin fayyada waan ta'eef isin jechuu barbaada maatii keenya kan taatan ammoo odeeffannoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayik godhaatiin agarsiisa akkasumas ammoo odeeffannoon kun nama ni fayyada jettanii yaadda yoo jiraatan sheer godhaatii biraan gahaa isin jechuu barbaada. Egaa akkuma jalqabatti isin kaasuuf yaaletti hojiiwwan hojjetaman yeroo kana hojii oomishaatii fi hojii tajaajilaati piroodaaktii fi sarviisiidha jechuudha. Kana jechuun fakkeenya hojii oomishaa kanneen jennu hojii iddoo biraatti oomishamee achii binnee gurguruu fakkeenya uffata binnee gurguruu baajaajii binnee gurguruu meeshaalee ijaarsaa binnee gurguruu waan binnee gurguruu jechuudha. Waan binnee gurguruu irratti hirmaachuu wayyaa moo wantoota tajaajilaa nuti hawaasaaf kennu fakkeenyaaf mana rifeensaa kan dhiiraa yoo barbaanne waan itti gurguruu hin qabnu namni tokko nuti mana rifeensaa bannee yoo fi kennallee hin binne ogeessota qaacarree meeshaalee ittiin hojjetamu binnee mana erga qopheessine booda namni dhufee tajaajila nurraa fudhatamu tajaajila nama sanaa kennine yookaan immoo hawaasa tajaajila kana kennine bu'aa argachuu qabnu fudhannaa jechuudha. Kanaaf hojiin kanneen lama wal bira qabne yoo ilaallu qarshii ittiin jalqabnus garaagarummaa qaba. Bu'aan isarraa argannullee garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo gibira mootummaas yoo kaffallu gibira isaarrattis garaagarummaatu jira jechuudha. Kanaaf kamtu gibira olaanaa nu kaffalchiisa kamtu qarshii olaanaa akka argannu taasisa akkasumas kamtu qarshii olaanaa akka jalqabnu kamtu qarshii gadaanaa kam jalqabuu dandeenya kan jedhu isin biraan gaa jechuudha. Jalqabarratti kamtu bu'aa qaba kamtu bu'aa hin qabnu kan isaan lamaan bu'aa qaban bu'aan kamtu caala kan jedhu isin biraan gahuun duratti kanneen lamaan akkaataa nama isin ibse kanatti adda baafattanii beekuun isin irra jiraata. Yookaan immoo kanneen lamaan akkamitti akka jalqabnu isin biraan gaha. Fakkeenyaaf hojii oomishaa hojii tajaajila yeroo jalqabnu wantoota barbaachisan tokko ogummaa sana qabaachuudha. Fakkeenyaaf mana rifeensaa kan shamaraa yookaan immoo kan dhiiraa hin hojjanne yoo ta'e akkasumas immoo mana bunaa bannee buna danfisnee gurgurra yoo ta'e mana nyaataa haa ta'u mana nyaataa bannee nyaata qopheessine gurgurra yoo ta'e ogummaa kana qabaachuudha. Nyaata qopheessuu danda'uudha qabna yookaan immoo buna danfisuu danda'uudha qabna. Yookaan immoo rifeensa kan shamaraa sirreessuu beekuu qabna yookaan kan dhiiraa sirreessuu beekuu qabna. Garuu yoo hin beekne immoo hamma tokkos ta'u waa'ee ogummaa kana hubannoo qabaachuudha. Ogummicha hin beeknu ogummicha hojjannee hin beeknu tajaajila kana kenninee hin dandeenyu yoo ta'e hubannoo isaa qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf mana rifeensaa kan shamaraa banuu barbaadda yoo ta'e ofii keettilee sirreessuu yoo hin dandeenye sararataa yookaan immoo hojjettoota qacartee hojjisiifta. Hin danda'amu garuu meeqaan akka hojjetamu gatiin isaa beekuudha qabda. Hojjettoonni waan kana hojjetan hojjettoota qacartee hojjisiiftu kana kaffaltiin isaanii kan ji'aa meeqaa akkamitti akka kaffalamuuf beekuu qabda. Kanaaf hubannoo ogummaa kana beekuu qabda. Fakkeenyaaf sararataa yookaan hojjettoota hammamtu kaffalama otoo hin beekne hojjisiisuu hin dandeenyu. Akkasumas immoo namni dhufee tajaajila kan fudhatu meeqa kaffala. Qarshii meeqaan hojjeta fakkeenyaaf rifeensa kan shamaraa 100 200 300 500 kuma kan jedhu adda baafnee beekuu qabna. Maaliif waan iddoo biraatti hojjetamu gadi yoo ta'e hin miidhamna achi olis hin kaffalchiifna yoo ta'e immoo maamila dhabna jechuudha. Kanaaf ogummaa kana beekuu qabna yoo hin beekne illee odeeffannoo isaa qabaachuu qabna. Lammaffaa immoo iddoo itti bannu yookaan immoo tajaajila kana iddoo itti kennuun adda baafnee beekuu qabna. Fakkeenyaaf naannoo hawaasni tajaajila kan hin barbaadan ta'etti banuu qabna. Fakkeenyaaf magaalaawwan gara baadiyyaa jiran kanneen itti yoo bante tarii namni sirraa fayyadamu jiraachuu dhabuu danda'a bu'aan argattu jechuudha. Kanaaf hawaasni naannoo sana jira tajaajila kan hin barbaadamu hin barbaadu. Isa jedhu adda baafnee naannoo akkasitti hojjechuu qabna. Akka hojii oomishaa sanii bakka baay'inaan hojiin kun itti hojjetamutti banuu qabna waan jennee itti rakkannu mana rifeensaa naannoo hawaasni itti barbaadutti yoo banne fakkeenyaaf keessa naannoo karaa keessa safaraatti banama yeroo argatanii jiraatan. Kanaaf naannoo sanitti hawaasni hin barbaadu yoo ta'e bantu maa rakkoon qabu. Kan immoo naannoo kana guutuu manni rifeensa kan shamaraa kan dhiira jiraachuu qaba jedhee waan nama yaachisu. Lammaffaa immoo naannoo mana nyaataa irraa fageessuu qabna. Naannoo mana nyaataa ittiin banna yoo ta'e
fakkeenya mana rifeensa kan dhiiraa tokko kan shamara achitti bannoota tarii namni dura fayyadamu dhabamuu danda'a. Naannolee waajjiraarra waan akkasirraa fagaannee naannoo hawaasni waan kan itti barbaadutti yoo jalqabne bu'aa gaariirraa argachuu dandeenya jechuudha. Hamma danda'ameen ulaagaa isaa guuttachuudha. Fakkeenya tajaajila irratti hojjettoota baay'inaan qabaachuu, maamila baay'ee horannee hojjettoota baay'inaan qabaachuu, namni taa'ee nu eeggachuu hin qabu. Kan immoo sa'aatii dheeraa namni nu biratti fixuu hin qabu. Maaliif namni yeroo kana sa'aatiitti fayyadama, sa'aatii dheeraa fixuu hin barbaadu waan ta'eef ulaagaa guuttachuu, ulaagaa meeshaa guuttachuu, meeshaalee mana rifeensa kan dhiiraa tokko shamara, mana nyaataa haa ta'u, mana bunaa, geemzoonii haa ta'u, tajaajiloota akkasii mana fakkeenyaaf meeshaalee mana keessatti fayyadamu soofaa, arbee, majlis waan akkasii kan oomishee gurguruu dandeenya. Wantoota kanneen meeshaalee ittiin hojjennu gahaa qabaachuu dhaqabna. Lammaffaan immoo hojii tajaajilaa kanarratti yeroo darbe viidiyoo darbe irratti isinii kaasee ture ji'a tokko ture jechuudha. Hojii tokko yoo jalqabnu tajaajila bilisaa kennuu qabna. Fakkeenyaaf hojii tajaajilaa yoo ta'e, hojii piroodaaktii yookaan hojii oomishaa irratti yoo ta'e baay'ee nama eeguu danda'a. Fakkeenyaaf meeshaa binnee fi tola namaa kennuun ni ulfaata. Hojii tajaajilaa yoo ta'e immoo wanti namni nurraa fudhatee deemu jiru tajaajila xiqqoo sana kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa jimaataa yookaan immoo guyyaa sanbataa, guyyaa wixataa haa ta'u sa'aatii 7 hamma sa'a 8 tajaajila bilisaa kenninaaf. Fakkeenyaaf tola hojjisiifna, isinii hojjanna, rifeensa tola isinii hojjanna, meekaappii tola isinii dibna, gaafa ayyaanaa fa'aa meekaappii tola isinii hojjanna. Sa'aatii muraasaaf sa'a tokko akka daqiiqaa 30 haa ta'u sa'a san keessa muraasa qofaa hojjetta. Tajaajila akkasii kennuu qabna. Isin jechuun raawwata fakkeenyaaf hojii akka rifeensaa ta'u mana meekaappii kan shamaraa kan dhiiras jira darbee waan akkasii jechaadha. Kanaaf yoo akkas goone namni gaafa tajaajila bilisaa kennitu dhufee sirraa fayyadamu gaafa qarshiidhaan hojjetu immoo dhufee sirraa fayyadamuun ittiin dhiisuuf jiru. Lammaffaa immoo yaada maamiltootaa fudhachuu. Taasisuudhaan hojii kana ofii ogummaa isaan qabu nama hojjisiifna yoo ta'e yeroo yeroodhaan deebinee hordoffii taasisu hojjettoonni keenya sirraa hojjetaan jiranii qarshii hammam kaffalchiisaa jiranii yaadni hawaasa maamiltoota maal fakkaata akka jiru maamilli yaada sararatan yookaan hojjettootaaf yoo dhiyeesse hojjetaan sunis biraan gahu dhabuudhaan dhufee kan keessatti dhageettamu hanqina jiru furuu dandeetta. Maaliif namni maamilli iddoo biraatti dhufee biraatti fayyadamaa jira fataa waan ta'eef tajaajila bakka biraatti kennamullee ni beeka. Hanqina nuti qabnu kan bakka biraatti immoo namni hin qabne nutti himuu danda'a. Gaafa sana immoo hanqina qabnu sirreessuu dandeenya. Cimina kennas nutti jabeessuu dandeenya waan ta'eef yaada maamiltoota fudhachuu tajaajila bilisaa waan akkasii yoo kennine bu'aa gaarii irraa argachuu dandeenya isin jechuu barbaada. Kanaaf ogeessota cimina qaban filachuu fakkeenyaaf akkuma meeshaa gatii olaanaa meeshaanis gatii olaanaa qabu kenna tajaajila nuti kennu tajaajila qarshii gadaanaa giddu galeessa olaanaa akkuma jiru hojjettoonni nuti qaacarra hojjisiifnus kan qarshii guddaan hojjetan jira qarshii giddu galeessa kan hojjetan jira qarshii xiqqaan kan hojjetan jira kun maal irratti hundaa'a ogummaa isaan qaban irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf qarshii hamma nu barbaachisuu baafnu ogeessa cimaa fiduu danda'uudha qabu. Maaliif maamilli nuti harkifnu sun maamilli dhufu sun bu'aan nuti argannu kun bu'aa ogeessa kanaatu waan ta'eef kennamu namni mana hodhaa uffataa kan shamaraa yookaan immoo kan dhiiraa yoo ta'e ogeessi nuti qaacarra hojjisiifnu sun safara isaa sirriitti safaruu danda'u qaba diizaayina sirriitti baasuu danda'u qaba diizaayina itti fidatan immoo seeraan hojjechuu qaba. Gaafa kana immoo uffata inni akkasitti hodhee ogummaa isaa irratti fixee ogummaa gaariidhaan hodhee baase maamilli nurraa fudhate immoo uffatee gara biraatiin deema namni isarratti argee bakka akkasitti hojjisiisee hojii dhufee nurraa fayyadamuu danda'a jechaadha. Dadhabbii kana hunda yookaan immoo adeemsa kana hunda baasee bu'aa nuti argannuuf murteessaan hojjetan hojjetu sanaa jechuudha. Kanaaf waan kana yeroo darbe illee kaasee isin biraan ga'ee jira. Hojiin tajaajila yeroo hojjennu wantoota kanneen guutuu qabna. Akkaataa kana jalqabuu qabna. Akkaataa kana hojjechuu qabna. Gaafa akkaataa kana hojjennu immoo bu'aa gaarii argachuu qabna. Lammaffaa immoo ogummaa isaa odeeffannoo qofaan hojjechuu osoo hin taane biyya keessa ijoolleen jirtan biyya ormaas yeroo jirtan gara biyyaa dhuftan ogummaa isaa ji'a muraasa keessatti yookaan ji'a takka lama waan hin caalle keessa barachuu dandeettan. Shoorti koorsiin kun yeroo gabaabaa keessatti akkasiin bu'aa qabaatan sin taasisa. Ogummaa seentee mana fakkeenya rifeensaa tokko kan shamaraa kan dhiiraa meekaappii wantoota akkasii kanneen yoo baratte hodhaa kan uffata dhiiraa kan shamaraa sin kennamu magaalaa kam irratti koorsiin isaa hin kennamu. Gaafa koorsii isaa fudhatte ogummaa qabdu kana biratti qarshii muraasa yoo akka qabaatte nama si qarqaaruuf biratti hojjetaa biraa qaacarte hojiitti yoo seente yeroo gabaabaa keessatti mallaqa gaarii argachuu dandeetta maqaa gaarii argachuu dandeetta bu'aa guddaa argachuu dandeetta of jijjiiruu dandeetta hawaasa maatii kee jijjiiruu dandeetta jechuudha. Kanaaf hojii ogummaa irratti hundaa'e irratti yoo hirmaattan baay'ee tokko bu'aa qabeessa ogummaa isaas immoo hojjettoota of hojjisiisa jettanii yaadurra ofii keessanis seentanii ogummaa kana yoo barattan bu'aa gaarii argachuu dandeettan jechuudha. Shamaraas haa ta'u warri dhiiraa hojii tajaajilaatiin kana yoo jennu hojii oomishaa kun immoo piroodaaktii iddoo biraatii finnee kan gurguru kun immoo maal gochuu qabna akkuma yeroo darbe isin biraa kaase naannoo meeshaa nuti qabnutti gurguramutti finnee gurguruu qabna fakkeenya minxaafiin gurgura yoo ta'e toora minxaafiin itti gurguramu sana finnee gurguruu danda'uudha qabna mana uffataa kan dhiiraa yoo ta'e naannoo manni uffata dhiiraa baay'inaan itti gurguramu sana finnee gurguruu qabna isin jedheera kanas akkas gochuu qabdanii lammaffaa immoo qarshii qabnu humna keenyaan hojiitti seenuu qabna.
Fakkeenyaaf mana guddaa kireessine qarshiin harka qabnu xiqqoo yoo ta'e immoo meeshaa muraasa finnee keessa yookiin maamila argachuu dhabuu dandeenya, bu'aas argachuu dhabuu dandeenya, waan finnees gurguruu dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waan humna keenya qarshii hamma harkarraa qabnu hojiitti seenuu qabna. Lammaffaan hojiitti yeroo seentan immoo qarshii ammasii akka bakka akkasiitti argadhuu fi jettanii taa'uu miti. Xiqqaarraa ka'u seera bizineesii irratti xiqqaarraa ka'u. Gaafa qarshii sana argatte immoo guddisuu dandeetta mana suuqa xiqqaa hubante yookaan dukkaana xiqqaa hubante yeroo qarshii argatte bu'aa hojii jalqaba sanarraa argattu haa ta'u qarshii bakka biraatti eeggattu haa ta'u walitti dabaltee hojii kan kee bal'isu damee isaa bal'isu isuma sana bal'isu ni dandeetta isin jechuu barbaada. Kanas akkanas akka jalqabda isin jechuu barbaada. Kanaaf lamaanis wal biratti qabna yoo ilaalle hojiin tajaajilaa fi hojiin oomishaa kunniin hojii tajaajila jalqaba waan qarshii muraasaan jalqabuu dandeenya. Maaliif wanti barbaachisu mana kireessu meeshaalee tajaajila ittiin kennan qopheessuudha hojjettoota qopheessu kanuma. Hojii oomishaa irratti ammoo hojii meeshaa bakka biraatti finna ammoo mana qopheessina meeshaalee ittiin tajaajila kennuun qopheessina meeshaas bakka biraatti binnee finna. Kanaaf qarshii baay'ee nu gaafata. Hojii tajaajila kanneen akka nama isin jedhu ogummaa irratti waan hundaa kana yoo hojjetan qarshii muraasaan jalqabuu dandeettanii gibira isaa irrattis namni hojii oomisha hojjetu hojii tajaajila gibira isaa garaagara. Fakkeenyaaf manuma uffata hojii wal fakkaataa yoo fudhanne uffata shamarranii namni bitee gurguruu fi uffata shamarranii namni hodhee gurguru gibirri isaan kaffalan garaagara mootummaadha. Namni bitee gurguru gibira olaanaa kaffala. Namni achumatti hodhee achumatti gurguru ammoo gibira isaa gadaanaa kaffala. Maaliif biyyattiinis waan akkasii jajjabeessu waan ta'eef ogummaa irratti hundaa'a nama baay'eedha carraa hojii banaa ogummaa isin babal'isa waan akkasii waan yaadanii fi gibira isaan kaffalanis gadaanaadha. Kana namoonni biyya keessa jirtan baay'een isaa beekuu dandeettanii yoo hin beekne immoo osuma hubannootti akka fudhatan isin jechuu barbaada. Kanaaf gibirnooti kaffalu bu'aan nuti argannu olaanaa gibirri kaffalu gadaana qarshiin ittiin jalqabnullee gadaana fi tajaajila yoo ta'e. Hojiin oomishaas bu'aa baay'ee qaba. Bu'aa baay'ee akkaataa hojii keenyaatti maamila haala gaarii harkifnee meeshaalee namni barbaadu finnee hedduu barbaadamutti yoo gurgurre bu'aa gaarii irraa argachuu dandeenya. Lamaan isaa wal bira qabne yoo ilaalle immoo kan bu'aan isaa kana fakkaata isin jechuu barbaadeeti. Kanaaf odeeffannoo guyyaa akka badhiisuu dhufe haala hojii irratti kana fakkaata namoonni gaafii qabaatan kan waan namaas ibsa isinii kenne namoonni isiniin galle asirratti gaafii qabaatan yoo jiraate lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaan bilbiltanii karaa iimoo telegiraamii waasaap miisenjeriin karaa kan argachuu dandeettu. Isaanis immoo gaafii yoo qabaatan koomentii irratti kaa'uu dandeettu. Odeeffannoo biraa waa'ee maalii beekuu qabdan barbaadan gosa hojii kan irratti hirmaachuu barbaadan odeeffannoo isaa yoo barbaadan qarshii hammamiin akka jalqabamu beekuu yoo barbaadan akkasumas ijoolleen gara biyyaa dhuftanii hojiitti seenuu barbaadan odeeffannoo isaa bakka jiru funaanee namoota hojii kana argate wanti beekuu qabdan waan akkasii ol ka'ee lafa odeeffannoo kana kan immoo isin biraan gahuu miti. Hojii isin gaafatan sana namoota hojii sana irra hirmaatan odeeffadhee bira dhaqee qaamaan teessee haasofsiisee lammaffaa immoo hubannoo fi kiyyaa irraa qaburraa ka'ee kan isin biraan gahu odeeffannoo kana. Kanaaf odeeffannoo jiru akkanaan isin biraan gaha waan ta'eef gaafii yoo qabaatan gaafachuu dandeettanii viidiyoo biraatti namoota dhimmitti nagaa turan.